እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ልጅ አሳቅፎኛል፣ በመንታ ልጅ ባርኮኛል። ይህ በእኔ አቅም የሚሆን አይደለም። እግዚአብሔር ስለረዳኝ፣ እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው። የኢትዮጵያ እናቶች፣ የኢትዮጵያ አባቶች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት፣ ዱዓ፣ ምርቃት ሰምቶ በልጅ ባርኮኛል። እንዲህ አይነት ደስታ፣ እንዲህ አይነት በረከት እናንተ ቤትም ይግባ። እግዚአብሔር ልጅ ለምትፈልጉ ሁሉ አባ ምስኪናኮ ማለ ጎዳ አፋንኬን ቤኩ ስላዋ አፋንኬ ሰንከናን ዱባ አፋንኬ ከነን ቤኩ ዱጋ ረቢ ኢትጥቃታ ሲትጥቃታ ዱጋ ረቢ ለኩን ኢትጥቃታ ነማ ከናፍ ዋንቲ መሉ ቤኩ ዱጋ ረቢ አይ ከራመታ ኪያ ባይታ ከገመደ ኢምቦ የሮ አርጊ ዱጋ ረቢ ማሊፍ ሚዲያ ከናራ ነማ ከና ነምኒ አርጊተኒ ቤክተን nama akka nama kana argitanii beektan ni jirtani miidiyaa kanarra yoollee maallaqa laatee waan godhee humna isaa itti baasee wanti sun isarraa galuu yoo dide nama imimmaan isaatiin fixatee biraa galu namichi kun dhugaa rabbi abbaa hiyyeessaa abbaa miskiinaa rabbiin kun ilaali yoo ati waan gaarii hojjettee afaan kee keessaa dabaan bahuu dhiisee harki kee nagaa hojjetee sammuun kee nagaa hojjete rabbiin kun akkatti si badhaasa kaasuu guutuu akkanatti si baachisa. Tarii amma namoonni kun waan guddaadha namni 2-3 argatu ni jira namni 4 da'uu ni jira jechuu dandeessan waan guddaadha dhugaa rabbi waan guddaadha. harka tokko isan baachifne rabbiin harka lamaan isa baachise kaasuu gochise dhugaa rabbi waan akka kana na gammachiise aloota koo keessatti akka har'aatti gammade yoo jedhe ergaladhee har'aa kana ga'anii jireenya koo keessatti wanti na gammachiise ergaladhee of baree haga har'aa ga'e waan lama qofa dhugaa rabbi isinitti gammachuu sirriitti kanan gammade waan lama qofa tokkoffaa gaafa obboleessa argadhe akka malee gammade obboleessa tokkitee qaba gaafa obboleessa argadhe akka malee gammade haga har'aatti gammachuun sun na keessaan banne lammaffaan gaafa namichi kun harka lamaan lakkuu baatee as bahe akka malee gammade aloota koo keessatti waan hin hojjedhe haga har'aa keessatti wanti na gammachiise kana lamaan bicha dhugaa rabbi isinitti amantanis amanuu baattanis waan kun lamaan akka malee na gammachiise viidiyoo nama kanaa irma deddeebi'ee ilaala dhugaa rabbi na ajaa'ibe ammayyuu rabbiin kanaa ol siifaa godhe dhugaa rabbi rabbiin ni argaa dhugaa rabbi amma nuti waa tokko beekta gaafa waa hojjennu kan amma ilma namaa okannee waa hedduu goona nama okannee waa hedduu goona bara amma madaamiin kun argitee kaameraa mana keessa jira maaliin as jira sana hin jennaami kun sodaan maali beekta ilma namaa sodaa namni waan hin goone hin qabu ilma namaallee oksa garuu akka namicha kanaatti yoo namni hin jiraayi jedhan addunyaa kanarra qulqulluu dhaga kanaa hin jira hima jiraayi qoy hin jira jedhee yaadu'anii yoo tarii tokko lama yoo jiraatte tarii isayyuu tarii addunyaa kanarra namni akka namicha kanaa jira jedhee har'as ta'e boru hin yaadu'anii yoo akka tasaa taatanii jiraata isin nama eebba qabeessa dhugaa rabbi nama eebba qabeessa isin haadha akka nama kana hinumaan dhabe bakka dhugaa rabbii asinitti himaa ammatoo haati kiyya abbaa kiyya obboleessa kiyya maaliin kiyya akka namicha kanaa taatoo hin jedhin kijibe hin jiru namni akka nama kanaa dhugaa rabbii kanaaf baga rabbiin isa gammachiise baga rabbiin akkanatti kaasuu lamaan ijoollee isaa isa baachise maaliif firii isaa arge dhugaa rabbii isinitti firii isaa argee jira kun jechuun namoonni beektaa alli waan guddaa namni itti fakkaanne fa'itu jira dhugumas immoo akkuma beekamu namni lakkuu dahu har'aan haaraa ta'e osoo hin taane garuu hojii rabbii nama dhiba dhugaa rabbii hojii rabbii kana nama dhibaa jechuudha isu akkuma inni imimmaansaa facaasee yoo danda'e humna isaatiin godhee waanummaa inni addunyaa kana irratti hin goone jiru namichi kun dhugaa isinitti utuu gandaa waliin qoodii osoo ilmuma namaa ta'uufi beeki namuma ta'uusaa yoo argee nama imimmaansaa faana xuruurfatu afaan kee beekuu baatee namummaa ta'uu nama sadaa imimmaansa nama faana xuruurfatu dhugaa rabbiin nama akka nama kanaa nu haa godhu
Dhugaa rabbii akka nama kanaa summaa rabbiin na godhe akkuma nama kanaa qulqulluu hin jiraa jedhaa nama. Hin jiraa nama addunyaa kanarra hin jiru. Hin jiru. Namni akka nama kanaa hin jiru. Dhugaa rabbii osoo halkanii guyyaa samii walitti faraddaasistanii agartanii akka isaa. Inumaa hin jirre inumaa hin biqilles jedhee yaaduun kanaa booda dhugaa rabbii. Kanaaf akkuma miskiina gammachiisee miskiina harka isaatti tufee mataa isaa kanatti tufanii amantaa islaamaa kiristaana maal otoo hin jiin akka amantaa isaaniitti isa eebbisanii eebbi namaa kunoo isa qabatee lakkuu harka isaa isa guuchisee isa baachisee jechuudha. Anaan miskiina kun dhugaa rabbii suuraa isaa ilaaluu danda'e dhugaa rabbii. Maaliif nama irraa baratamuu danda'u ture namni kun. Osoo beeknee irraa barannee akka isaa faatoo gaarii hojjennee nama jedhamee hawwamu garuu hin danda'amu ka. Akka isaa ta'uuf hin dandeenyu. Osoo halkanii guyyaa sammuu keenya kana bannee dhiignee deebifne hin danda'amu akka isaa ta'u. Hin dandeenyu dhugaa rabbii. Akka isaa ta'uu hin dandeenyu. Deemsa isaa jettamuu mataa isaa ol qabatamuu bakka akaayii namni nyaatutti akaayii nyaachaa yoo namni oqqee keessa deeme gadi bu'ee makiinarraa oqqee keessa deema. Bakka dhiisaan waan jedhu na wallaashisa waa'een isa dhugaa rabbii. Kanaaf baga rabbiin isa gammachiisee kaasuu isa guuchise ammallee rabbiin kaasuu isa haa guuchisu bakka yaaddeessi haa ga'u dhugaa rabbii. Ammallee kanuma caalaa milkaa'inni kiyyaa baay'atu rabbiin umurii kiyyaa dheeressu addunyaa kanarratti. Dhugaa rabbii rabbiin umurii isaa nuuf haa dheeressu. Rabbiin nama akka kanaa immoo nuuf haa biqilchu addunyaa keenya irratti. Biyyuma keenya keessatti rabbiin nama akka kana nuuf haa kaasume. Hin jirtani mee baradhaame akka nama kanaa nuu ta'a. Namumti tokko maaluma ta'a yoo nuu ka'e akkuma nama kanaa nuu ta'e. Amma akka biyyitti Itoophiyaa sana keessatti namni nama je'amee deemamuu yookaas akka rakkataa gargaaruun beekamu namicha kana qofaadha. Dhugaa rabbiin itti waan jiran. Isin amma warra tokko ilaaltu miti warra yoo biddeen fa'aa bitu hoo ani kana sii fide jee agarsiisa. Yoo birrii 1,000 illee lakkaa. Dhugaa rabbi namichi tokko fa'aa guyyaa tokko na aarse miti agartanitti wata jaartii tokko qoraan baattee deemti. Bakka qoraan kee kana gatii gali bakka ammana sii kennaani. Bakka gatii gali bakkaati maaliif gurgurtatti qoraan ati maal taatee fayyaan qabdu jee birrii 1,000 laatee fi qoraan ishee illee irraa achi darbee galii jedhe. Hin kenneera gamma akka garaasaaf hin kenneera. Kanaaf kuni garuu akkas miti. Jechuun birrii namni itti ergullee namoonni tokko maal jedhanii birrii isaa miti birrii nama itti ergee maaliif jedhani. Namni kuni utooti birrii itti erguu baattillee nama dafqa isaati dhimimmaan isaati waan humna isaa danda'uun bira dhaabbatee galu dhugaa rabbii. Baguma rabbii si gammachiise dhugaa rabbii baguma rabbii si milkeessee akkanatti kaasuu si guuchisiise ammallee kaasuu guutii deemee dhugaa rabbii. Kaasuu guutii deemanii maal si eebbisa miskiinni si eebbisee asiin si ga'e. Ammallee rabbiin umurii keessi haa dheeressu dhugaa rabbii rabbumaan umurii keessi haa dheeressu. Ani waan waan jedhu qabu dhugaa rabbii namicha kana waa takka eebbi miskiina inni biyyaayyuu isa ga'a waan jechaan nu xulfaata dhugaa rabbii. Ani kootu afaan isaa beeka itti daawwalee dubbisaa dhugaa rabbii hin beeku malee ani rabbuma akka har'a gammadeetti dhugaa rabbii itti daawwalee hin dubbisa maal gootarree afaanicha wallaalee meenatti maamee afaan oromoo hin beeka inni hin beeku. Hin beeku inni dhugaa rabbii malee ani argeera yeroo miskiina gargaaru nama afaan oromoo fa'a itti yeroo ufu hin beeku afaan haala naasaa malee. Dhugaa rabbii ani beeka ture silaa itti daawwalee dhugaa rabbii. Gammachuuma keessa kiyya kanaa yoo baafadhe dhugaa rabbii itti daawwalee maal gootu hin beeku ka. Hin beeku ka maal godhe afaanicha wallaalee malee akkama gammade kanatti yaa rabbi amma dhugaa rabbii ol taalee ijoollitti akka irraa fuudhee unkachuu gahee dhugaa rabbii baay'ee takka gammadee fi dhugaa rabbii maaliif nu gammachiisaa ture kan nama inni gargaarra hin jiru bakka nu gammachiisaa ture dhugaa rabbii bagarramoo rabbii isa gammachiise akkanatti ijoollee isaa baatti tokko morma isaa hungatti lama immoo harka isaatti akkanatti baate yaa rabbi akka namicha kanaa nu milkeessi dhugaa rabbii namuma rakkataa gargaaru nu taasisi dhugaa rabbii hammeenyuma keessa keenya keessaa fuudhi yaa rabbii rabbumaan namicha kana akkanatti dhuume maaloo yaa rabbii sammuma keenya furrii kana nuu sirreessi nuufillee yaa rabbii dhugaa rabbii nama baay'ee sammuun yoon jira yaa rabbii baga rabbiin si milkeesse obboleessa kiyya.